وان تديو سادة من الجرا خنافين إسلينجو ورباد إسلامني ربي انتقته إرقمتو تسا هندتي كتاب ربي رادو في هندتي أمن كتابا أفرم مقاد أمن كانت أمن نخوني هندنو بكتبو فمن لفميج الاستداخن لفميج الاستخان تبو فمن لاتا قافي بكتخاتي إرقم ربي نبي محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا قوتو ترقمي إرقمتون إسا دراغرو غندت وخاخون قست إرقماتو ري إرقمان ربي خراما يدا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إيقا الدنيا قوتو ترقمي الدنيا قوتون مالي سينان إسلام ما داخن حديثا في قرآن خيست اللي فكيني خو إرقمتوتا مقادومي في سينا إرقمتوتا قرآن خيست أودي فهندنو بيوت معربة من الاستخناني والتيراد إراق الرا هنگا إجيبتيشول مالي خلقها والتيراد ما دنيا تنبلو دا أتشخن لفا إيجيا دا بلو خلق چاينا خناجرا إنديا دا جرا أديبنو أفريكا بلو تناجرا مالي في أسكيسا هو سينان إرقمتوتا متخلت إرقمي وخا ختامني متخلت تبوي ختامني قرآن درو ختامني ندنو قصت بوان تريف ختاوته بالخيسة أكبر تنجراني مو ختاوته تنبوفها مني إرقمتوني إرقمني خلاص كنجرني إرقما أخون دبا في دمي شني أوليتو جرا قرو مكان دومني لا جرا so فكيني قرآن خيسة تخو سينان إرقمتوتا خان هممو خودي فمو في خل هندنو من الاستداء والجين قفل التلادا مالي المان إبراهيم قفر التماس ديبتي قافا ورنو هجبه الدول أجرا متى yellow people جنين متخرج تشاينا كوريا دا ساوث كوريا دا تايلاند خناجرا ومتى ماسي خر هندي دا خناجرا ومتى اندوزي تاون خنا خون بوديزمي دا ومتى أفريقيا دا ماسي قد خناجرا ونقول لك سينا إسلام غيرت مكان مالي في دومين أكسما أمن تريك رستوايس اللي وأول فكاتا الأجرا إيجا أمن تين إسلامات هندولتك أبدو تن أمن تيك ساج آلتو تاتو أمن تن ميوان كرنو إبساجيتي نمن وافتي ميدي تليوان كنا علماء أمتها في أمتها قد داخل أمتها بلينا لما قلت لك إرقمتوني تنقف النمو ختابنا التنبوف النمو مالي في كتابنا التأمنو كتاب أفرقوفتا يو كتاب أفرقوتي كتابني چاينا قرسو في ترقبه إنديا قرسو لافوخا أفريقيا قرسو في تلوف مي كتاب رب الرابو كتاب أفرقو فتاتي قرآن وجين أمتا خان قد داخلو كتاب رب الرابو ينجرو wanni irratti dubbachuu barbaade baay'ee illee turuudhaaf miti waa'ee Ali Yusuf yookaan ammoo Caffee Raammisinatti fakkaata maqaan isaadha kan namni ittiin beeku. Gaafii wayii gaafatee ture isaa fi wannaa gootaniif isaaf itti akeektanii akka waan kana dhageeffatuuf guddaa anallee ilaallachuu illee baatu laakiin xiqqoosiidha waan kanarra xiqqoosiidha irraa dubbachuu barbaadeeti. Waan inni gaafate san jechuudha. Wanni inni gaafate sun ammoo waalaikum salaam wa rahmatullah. Wanni inni gaafate sun ammoo waa'ee maaliif rabbiin subhaanahu wa ta'ala jiddu gala bahaa keessa nabiyyoota ergaa kan jedhu tokkodha. Jiddu gala bahaa irraa maaliif rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyyoota ergee kan jedhu. Sagaleen inni jedhe san irratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala jiddu gala bahaa yookaan miidilistii ka jedhan warra jiddu gala bahaa jechuun biyyoota Arabaatii fi biyyoota naannoo kanarra jiran jechuudha. Maaliif rabbiin subhaanahu wa ta'ala jidduu kanarraa ergee waan jedhu gaafatee ture.
kiristaanota wajjin faataaneetiin teenyee waan kanarraa haasawaatiin turre. Amantiin kiristaanaallee amantiin muslimaallee akkasitti amanaa waan jiru wayiidha. Gaafachaatiin ture. Waan san irratti viidiyoo waraabuu waan naaf hin mijanneef jecha akkanumatti haa dhageeffatuu fi sagalee kana waraabuu kiyya. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra ikhlaasan dubbatee qeebalamu rabbiin nu haa taasisuuti. Duuba yaa jamaa kuni sadarkaa tokkoffaa irratti islaamummaa fi amantii kiristaanaadhaa yookaan amantii yahudaadhaatti wal bira qabanii dubbachuun sirriidhaa miti. Akkaataan musliimni itti amanuu fi akkaataan kiristaanotaaf yahudoonni itti amanan garagara. Macaafa kiristaanaa keessatti nabiyyoonni jiran guutuun isaaniitu miidilistii yookaan ammoo warra wanna kan jiddugala bahaarraa osoo hin taane wanni isaan saba Israa'el keessaa ergaman. Jalqabni isaaniillee kan isaan itti amanan kiristaanonni kan itti amanan nabiyyoonni ergaman keessa nabiyyallaahi Muusaa alayhi salaam Muusaa irraa kaasee haga nabiyyallaahi Iisaa alayhi salaam yookaan Yesuus jedhamutti amananii. Yahudonni immoo Muusaa irraa alayhi salaam kaasanii haga Zakariyaadhaatti amanan. Zakariyaa jechuun Zakariyaa beekamaa kan osoo hin taane Zakariyaa biraadhaa yookaan raajii Zakariyaa jedhanii jarri kophatti qabanii haga isaatitti amanii jechuudha. Waliigalatti jarri kan itti amanan nabiyyoota muraasa yoo taate malee nabiyyoota saba Israa'el qofatti ergamanidha. Laakiin muslimni ammoo akkasitti miti kan amanu muslimtoota biratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala in min ummatin illaa khalaa fiihaa nadhiir. Ummanni takkalleen kan sodaachisaan yookaan akeekkachiisaan keessan dabarre hin jirtu jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Ammas ammoo suuraa an-Nahl keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أمة اندكيستو ارجما ارجنيتين جرا أن اعبدوا الله جتشون الله جبرا جتشوران ارجني واجتنبوا الطاغوت وان الله قد اتدانغا سندبرسي وان براس نجتشي سورة فقاد جتشوران ارجني جاء رب سبحانه وتعالى. أما سمو سورة غافرة لربي وان كان دبتا ولقد أرسلنا من قبلك رسولا سندورة ارجمو تدو ارجني جرا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. Garii isaanii sitti odeessinee jira, waa isaanii sitti himnee jira, garii isaaniidha, waa isaaniidha sitti himnee jira. Kanaafuu dirqama muslimaatitti akka islaamummaatitti kan nuti itti amannu nabiyyoonni hedduun isaanii ummata hedduu keessaan akka ergamanidha. Nabiyyoonni hedduun kumaataman lakkaa'aman hadiisa Abii Dharri keessatti ulamaan irratti hin dubbatanii hadiisa san irratti waliigalatti kuma 100 olitti nabiyyoota lakkaa'amantu ergamanii jedheeti hadiisni sun dubbata. Ulamaan gariin sahih ka jedhan jiru, gariin ammoo kalaafisan illee jiru. Waliigalatti wannan jechuu barbaade nabiyyoonni hedduutu ergameetiin jira. Laakiin nabiyyoota ergaman san keessa nabiyyoonni maqaan dubbataman nabiyyoonni 25dha. Nabiyyoota miidilist yookaan ammoo jiddugala bahaa kana keessa ergamanidha. Kan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maqaa isaanii dubbate. Sababni isaadha maali? Maaliif Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummata kana warra asirra jiru kana mantiqaa tanarra jiraatu kana maaliif Rabbiin dubbate kan jedhu sun ammoo gaafiidha. Sirriidha kun. رب سبحانه وتعالى واني وان كان دبتيف والله أعلم أكا سرتنا ما قالوا في جتشو كوتي واني رب سبحانه وتعالى دبتيف لأن الحضارات كلها حضاران قوتون يسي لأن الحضارات كلها وكان قروا مني بيلفا كانت الدنيا كانت هندي ساجتشو دنديسا نانو كان الرت تمام نانو ميديليستي وكان أمو جدو غلبها كان الرت عراق Siiriyaa, Lubnaan, asiin haga Gibsiidha, achiin haga Suudaanidha, asiin Yamanii, biyya Arabaa kana wal qabatee biyyoota kan haga Turkiidhaatti jechuudha. Naannoo kana jiddugala bahaa kan jedhani. Mantiqaa kana keessayyiin wannaan guutuu eenyu kana qaroominni gurguddaan kan argame fakkeenyaaf amma qaroominna warra Soomariyyoota jedhanii, qaroominna warra Baabil jedhanii, qaroominna Ebaluu jedhanii, warra Ebaluu jedhanii kan himan addunyaa keessatti qaroominna gurguddaa kan jedhan kun guutuun isaa naannoo kanarratti argame. Ammas baay'ina namaatiin illee kan namni irra jiraachaatiin ture naannoo kanarraayi. Naannoo kanarraa achi faca'ee jechuudha. Nabi Allah Nuh alayhi salam gaafa qubatu san bakki irra qubate gaafa bishaan galaanaadhaa uummata fudhate san bakki irra qubate naannoo kanarra qubate. Naannoo kanarra qubate gariin beektotaadhaa kan akka kiristaanaadhaa akka macaafa kiristaanaatti naannoo gaara Araaraat jedhamu irra qubatee jedhanii. Araaraat jechuun ammoo Turkiyaa keessa jira jedhanii kaa'iman jiru. Gariin ammoo Iraaqiin keessa jira jedhanii. Gariin ammoo kan wanna jedhan jiru eenyu kana maqaan isaa Suudii keessa jira jedheetiin kan dubbatullee jira. Tamaam. Wanni jechuu barbaade walii galatti naannoon ummanni illee baay'inaan jiru qaroominni gurguddaan illee keessaa argame ka addunyaa kana walitti hidhuu danda'u akka miidilisteedhaan jiru yookaan ammoo akka jiddugala bahaadhaa kana jechuudha. Jiddugala bahaadha. Saatii Awurooppaan dukkana keessa jiraachaa turte. Saatii biyyoonni akka Chaayinaa biyyoonni kunniin guutuun isaadhaa dukkana keessa jiraachaa turte. Biyyoonni kunniin qaroominni gurguddaa dhaabbattee jiraachaatiin turte. Araba qofaa miti kan asirra jiraate. Gariin akkas jedheetii yaada. Israa'el qofaadhaa miti laa. Gosoota garagaraatu jiraatan, gosoota baay'eetu jiraatan. Warri Kuushiidhaa jira.
warri ammallee warri misriyoota jira warri gibxiidha jira qibxiyoota warri jedhanii yookaan misraayim ilma haamitti deebi'an jedhanii kuushiin obboleewwan warri kuushiidha jira warri misriidha jira ammas dabalataan warri israa'elillee jira warri israa'el muraasayyuu warri akkasumallee ammoo warra aaraamiidha jiranii warri kan'aaniyyoota jiranii jarri kun kan'aanillee jechuun obboleessa kuushiiti kanaan jechuun warri filasxidachii filasxiina ka jiraachaatiin turan macaafa kiristaana keessa illee jira jarri illee obboleewwan warra kuushiiti jechuudha kan'aan ilma haamiiti ilma saamiiti miti jechuudha ammas dabalataan warri akka kaldaaniyyoota illee jiranii somariyyoonni jiranii warri ammas iraaqii kun jira warri harraa warri maaliidha jiranii warri faarshaadha jiranii turkiin jiranii warri turkiidha ammoo bal'aadha ammas arabni jiranii israa'el jiranii gosoota baay'eetu jiraatan dachee kanarratti jechuudha hundi isaaniidha qaroomina qabatanii jiraachaatiin turanii baay'ina lafaatiin illee ammas ammoo amantaadhaan illee waa hundaanuu fuulduratti deemaatiin turan biyyoota kana keessa nabiyyoota erga rabbiin subhaanahu wa ta'ala wanni dubbateef sababa kanaadhaati tamaam li'annahu huwa al-ma'ruuf wanni beekamu addunyaa irratti isa kanaadha ummanni kun amma sa'aatii kanatti addunyaa kana keessa yoo qoradhaa jedhan maqaalee eenyu kana lugaalee duriidha qorannaa yoo guu jedhan garaan dhufaniitiin qoratan arabiffaa fi akkasumallee ammoo hibruu afaan giriikiidha afaanota kanniin qoratan sababni isaadha sababa as keessaa wanni kun as keessaa burqeef jecha nabiyyoonni hedduun illee wanni dubbatamaniif sababa kanaadha nabiyyoonni quraana keessa dubbataman akka amma xiqqoo siidhaa raammee eenyu kana cafee raammisee dheessaniidha ummata zarii ibraahim keessa qofa alayhi salaam dubbataman ka jedhu sun sirriidha zarii ibraahim qofa keessaa miti nabiyyoonni kan dhufan nabiyyoonni ibraahim alayhi salaam osoo dhufin dura akka huudfaa akka saalifaa jiran araba warra duraanii jechuudha araba warra duraanii araba duriidha kan jedhaniin al-arab al-qadiimaadha araba warra duraanii jedhaniiti warra san dubbatanii jechuudha achi asitti ammoo araboonni biraadha araba aaribaa jedhanii kan biraattu argame san boodaan araba mustaaribaa jedhanii warra nabi Muhammad fa alayhi salaam kan zarii ismaa'il irraa dhufan kunillee sadarkaa sadaffaatti argame jechuudha waliigalatti wannan jechuu barbaade nabiyyoota kana zarii ibraahim qofa keessaa dhufan jedhanii ilaaluun sirriidha miti fakkeenya yuunus yoo fudhanne quraana keessatti dubbatamee jira zarii ibraahim keessaa miti alayhi salaam zarii ibraahimii miti yuunus alayhi salaam neenawaa iraaqiin keessaa ergame zarii ibraahimii miti ulamaa akka dubbatanitti Eliyaas mataan isaa zarii Ibraahim miti Elsaa'iin yookaan Alyasaa kan jedhamu nu biratti quraana keessa dubbatamee jira zarii Ibraahim miti alayhi salaam zarii Ibraahim miti jedhanii dabalataan Luqmaan ulamaa garii biratti wannaadha ulamaa biratti nabiyyiidha ulamaa garii nabiyyiidha jedhanii zarii Ibraahim miti alayhi salaam warra kuushiiti yaabo warra kuushiiti akkasumallee Dulqarneen ulamaa garii biratti nabiyyiidha laakiin ulamaa'in garii isaanii nabiyyi jedhaniin inumaa'u ulamaa'in muhaqqiqtoonni nabiyyiidha jedhanii gad dhaaban jiru nabiyye inni zarii Ibraahim miti alayhi salaam dabalataan ammas ammoo ka akka eenyu kana kadirii faa jechuudha nabiy Allah Muusaan alayhi salaam bira dhaqe zarii Ibraahim miti Ibraahim waan wal qabatudha miti siigaltee amma saba Israa'el qofa keessa illee nabiyyoonni hundi hin ergamne fakkeenya nabiy Allah Ayyuub yoo fudhanne alayhi salaam nabiy Allah Ayyuub alayhi salaam zarii Israa'eliidha miti Israa'elitti hin galu inni Ciisotti gala warri jedhan jiru zarii Abrahaamittu iyyuu hin galu warri jedhan illee jiru waliigalatti wannan jechuu barbaade naannoo kanarratti wanni rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummata naannoo kanarra jirutti wanni tukurati godhee nabiyyoota kana dubbate waa lama siikaa tokko ka dubbate san maaliidha qaroominni gurguddaan ammas wantoonni gurguddaan kan argame naannoo kanarraa miidilistii yookaan ammoo jidduu gala bahaarraa addunyaan empaayira gurguddaa addunyaa kanarra jiran yoo ilaalte empaayira faarshaa empaayira roomaa ka faranjiin hoogganaa turte empaayira warra baabil empaayira gurguddaa addunyaa kanarra turan hundi isaaniidhaan lafa kanarratti yaaddaman miidilistiitti yaaddaman hatta amma sa'aatii kana Ameerikaa fudhatte Ameerikaan wanni waa'ee miidilistii yookaan ammoo jiddugala bahaatti seentu sababni isaadhaan li'annahaa hiyal markaz dachii addunyaa kanarraa markazin yookaan jiddugalli addunyaa kanaadha lafa kana yoo qabatte addunyaa guutuu waliin ga'uu dandeessa lafa kana yoo hin qabanne ammoo ati wamata akka harkaan qabdu jechuudha saba kanaaf jecha Raashiyaa yoo fudhatteetiin jette amma sa'aatii kana miidilistii yookaan ammoo jiddugala bahaa kana qabachuuf yaalu jiranii akkasuma kan biraallee Ameerikaa yaalu jirti Chaayinaa yaalu jirti naannoo kanarratti ummata jiru kana qabachuuf wanni yaalaniif sababa kanaadha akka sirritti sii galuuf fagalee jechuu kooti naannoo kana miidilistii jechuun yookaan jiddugala bahaa kan jedhamu kana biyyoota kanniin guutuu isaadha wanni isaan itti yaaddaniif sababa qaroominni gurguddaan ammas namoonni illee irra jireenyaan dur irraa kaasee wanni irra bakka irra jiraachaa turan as waan ta'eef jecha saba kanaaf jecha itti yaaddan bakka kana irratti wanni rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyyoota as keessaa ergaman baay'inaan dubbateef sababa kana tokko
لما فادامو نبي الله نوح عليه السلام غاف قبته بكا كان قبته جدو قلب آخر قبته أسر نمني فجأة ilmaan nuuhii hundi isaanii asirraa faca'an warri faranjiillee asumarraa faca'e warri giraafikaa deemellee asumarraa faca'e kunillee garuma asirraa faca'e jechuudha. Nabiyyi Nuuh alayhi salaam bakki qubannaa isaadha jiddu gala bahaati. Gaafa san gaarri inni irratti qubate sun gariin Saudii keessa jira jedha gariin gara Turkii jedhu jira gariin ammoo gara Iraaq jira alaa kulli haal jiddu gala bahaa irratti qubatee jechuudha. Asirraa tamsa'e jechuudha. Asirraa tamsa'e jechuudha. Siigaltee kanaafuu amma maal jechuu dandeenya jechuudha rabbiin subhaanahu ta'ala nabiyyoota asii ergaman wani dubbateef kana jechuu dandeenya. Sadaffaadha ammoo ummata rabbiin subhaanahu ta'ala nabi Muhammadin gaafa ergu ummata arabaa keessaan erge. Rabbiin subhaanahu ta'ala gaafa nutti dubbatu nabiyyoota dhoksaa namoonni hin beekne ka duriidhaa kan seenaan isaan dagate yookaan namoonni isaan dagatan osoo hin taane waan beekaniin rabbiin si gorsa waan beektu rabbiin si gorsa. Rabbiin subhaanahu ta'ala garii isaanii sitti himne garii sitti himne jedha. Nabi Muhammaditti rabbiin nabiyyoonni inni nabiyyoota namoonni beekuu danda'an warri Yahudotaa beekan kiristaanonni beekan warri biraallee beekan. Fakkeenyaaf amma rabbiin nabiyyi tokko kan kun dur Chaayinaa keessa ergamee jiru kan maqaan isaa Konfiishuu kan jedhu yoo rabbiin natti hime ani isan beeku Chaayinaan illee waliin beeku. Tamaam? Chaayinaa illee dagattee jirti. Bu'aa maal qabare? Rabbiin kan nutti hime nabiyyootni fileetiin nutti hime saba Israa'el qofa keessaa miti Araba qofa keessaa miti. Nabiyyoonni Quraana keessa dubbatan nabiyyoota 4 qofa nabiyyoonni Araba irraa ergaman. Saba Israa'el keessa illee gariin irra hedduun saba Israa'el keessa gariin ammoo kani saba Israa'el hin taane illee baay'eedha jechuudha. Tamaam? Rabbiin kan ummatatti hime kan namoonni seenaa isaanii bira ga'uu danda'an kan warri Yahudotaa illee mormine kiristaanonni illee mormine kan ammas ammoo muslimtoonni illee eenyullee mormuu hin dandeenye nabiyyoota maqaa isaanii beekamu ka seenaa isaanii beekamudha. Kan rabbiin subhaanahu ta'ala nutti hime isa kanaadha. Wanni kanniin nutti himeef sababa kanaadha. Sababa kanaadhaatiif wanni rabbiin subhaanahu ta'ala nutti himeefi jechuudha. Tokko isa kan kun ka xumuraati kan miikinaat sadii isin dubbata. Garuu ammoo bakka kanaan garana deebine rabbiin maaliif ummata Arabaa kana qofa jaallate kun soba yaa. Ummata Arabaa keessa nabiyyi guutumatti nabiyyi Araba duraatii fi Araba boodaa keessaayyuu nabiyyoota 4 qofaadha kan Quraana keessatti rabbiin subhaanahu ta'ala isaan dubbate. Tokko Hud, Saalih, eegasanii Shu'aybii fi Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Hud Saalih warra Araba duraaniiti. Shu'ayb ammoo jiddugala Araba Arabaa keessaa ergame Nabi Muhammad ammoo alayhi salaatu wassalaam Araba Musta'ribaa warra zarii Ismaa'il keessaa ergaman. Warra Israa'el qofa keessa illee nabiyyoonni hin ergamne zarii Ibraahim keessa haa baay'atanii malee zarii Ibraahim qofa kan jedhu hin jiru wanni akkasiidha. Nabiyyoonni hedduun jiran nabiyyoonni saba Israa'el keessaan ergamin fakkeenyaaf amma kan akka wanna afaan nabiyyaa zarii Ibraahim keessaan ta'in fakkeenya Luut alayhi salaam ilmaan isaati miti laakiin isatti aana malee Iraaqin keessaa ergan. Eliyaasii fi Alyasaa Shaamin keessaa ergaman. Saba Israa'el keessaa miti Shaamin keessaa ergaman. Yunus alayhi salaam Neenawaadhaa ergame. Neenawaa jechuun Iraaqin keessa warra Soomoriyyoota wajjin haasawaa ta'in ture. Tamaam? Ammas ammoo nabiyyoonni akka Yuusuf alayhi salaam nabiyyallah Yuusuf alayhi salaam ummata Kuushii jidduu jiraachaatiin ture yaabo. Ummata Kuushii jidduu jiraachaatiin ture. Misraayim ilma Haamid, Kan'aan ilma Haamid. Filistiin yeroo sanitti Kan'aanidhaa turte. Kan'aan ilma Haamid, Kuush ilma Haamid. Warri kunni Misrarraa amma fakkeenya Filistiin warra Kan'aantu jira qabachaa ture. Misraan ammoo Misraayim ilma Haamidi, Haamitti galanii eegasanii Suudaanii fi Itoophiyaa kanneen nu wajji wal qabate Oromoo, Sumaalee kanneen wal qabate warra Kuushiiti jedhama. Tamaam? Jarri kun guutuun isaaniitu Nabiyallah Yusuf alayhi salaam Misra keessa ture. Biyya warra Haamii keessa ture. Ammas Muusaan alayhi salaam biyya Haamii keessa ture. Biyya warra Kuushii walitti dhaatu keessa ture. Nabiyallah Luqmaan alayhi salaam ala qawli annahu nabii warra jedhu irratti yookaan waliyyii haa ta'uti ergaa gaarii rabbiin subhaanahu ta'ala suuratul Luqmaan jedheetiin moggaaseetiin jira. Warra Kuushiiti yaabo. Warra Kuushiiti. Maalii fi bakka kana dogongorri namoonni hedduun keessa bu'an jira yeroo hedduu. Maalidha suni? Addunyaa kana akka irra jirtu kana durillee yaadu jechuudha. Fakkeenya Oromoon har'a kana miliyoona wayi. Har'a miliyoona 60 ta'uu danda'a 50 ta'uu danda'a. Gaafa duraadhaan nuti Oromoon sabaa miti beeki. Laal nama tokkicha Oromoo namni jedhamu sun maatii wayiiti. Gosatu isarra caala. Erga sana ammoo hin hore. Deemee ardaa ta'a. Deemee gosa ta'a. Deemee ammoo saba ta'a. Deemee guddatee akka irra jiru kana ta'e malee nuti akkuma irra jiru kanatti maaliif Oromootti rabbiin ergine? Oromoon hin jiru gaafa sana akkamitti rabbiin akkamitti hin ergine jedhamaasa. Rabbiin subhaanahu ta'ala amma nabiyyii hunda hammatu rabbiin nutti ergee jira Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam. Oromoon gaafsanii
namni oromoo jedhamu sun gaafsan nama tokkicha maatii keessa erga san yoo guddate sabata yoo guddate gosataa jechuudha yeroo sanitti warra kuushii jedhameetumaan beekama malee yeroo sanitti warra kuushii jedhameetumaan beekama malee akka amma jedhamu kana warra akkuma arra sabni kun akkanatti baay'eedha kana biliyoona lakkaa'amu kana akkanatti lakkaa'amaati hin turre. Ameerikaa fudhattan fakkeenya Ameerikaan amma kana uumamte waggaa 200-300 akkas naannoo irra hin caaltu. Warra hindoota didiimootu irra jiraachaa ture. Hindoonni didiimoo busimtoota ture. Har'a kana mujarri ari'atamanii warra Ingiliiz irraa biyyoota garaagaraa dhufetu qabate Ameerikaa jechuudha. Har'a kanarra dhaabbanni maaliif rabbiin Ameerikaatti uummata hin ergine jechuu hin dandeenyu. Warri Chaayinaallee akkasuma warri kuunillee akkasuma. Sinigalaa miti isa. Har'a haala ammarra jiru kanatti Itoophiyaa nama jirtu laallee as keenyeetiin kophee har'a godhannu kanaan uf duuba deebine uummata duriidhaa herreeguun sirriidhaa miti. Gosoonni har'a jiran kun akkuma har'a jiran kana dur jiraniidhaa miti. Akkasitti arguu hin dandeenyu seenaa tokkicha. Waggaa 1000 dura deebine Oromoo waan jedhamu sun barbaanne arguu hin dandeenyu. Seenaa keessatti arguu hin dandeenyu. Waggaa 1000 dura uf duuba deebine waan Oromoo jedhamu seenaa kam keessattuu arguu hin dandeenyu. Waan Oromoo jedhamu waggaa 1000 dura osoo deebine arguu hin dandeenyu. Amaara waan jedhamu arguu hin dandeenyu. Tigraay waan jedhamu arguu hin dandeenyu. Garuu Kuush waan jedhamu arguu dandeenya. Achi dura illee of duuba siinii akkasumatti suutaan qallataa deemaa jechuudha. Nuti Nuux irraa alayhi salaam dhufne ilmaan Haamiiti. Haam ammoo horaatiin dhufee bal'atee addunyaa kana guutuu gahe malee akka irra yaannu kanatti Oromoo keessa ma rabbiin nama ergi. Nabiyyi Muhammad alayhi salaam ergamanii jiran erga Oromoon argamteef. Nabi Muhammad alayhi salaam hordofuu qofan nurra jira jechuudha. Laakiin amma kanarra dhaabbannee waan durii dubbachuun dogongora hamaadha. Inni sun waan sirriidhaatii miti jechuu barbaadeeti. Walii galatti alaa kulli haal wannan deebisuuf isa kanaadha. Taane ammoo yeroo biraa dhalaalleetiin wanna jennaa fi gaafii kana yeroo hedduu warra kiristaanota illee osoo hin taane warra mulhida jedhanii yookaan warra mulhida jedhaniin warra rabbiin hin jiru jedhu yookaan nabiyyoota waaqatu nabiyyoota guutuu diduutu waan kana kaasa yeroo hedduu sawasaniif jecha caffee raamsillee namatu gaafateen fakkaata gaafatanii jennaa wanna jedhee gaafiin keenya isuma kanaadha jechuudhaaf quraanni bareecheetiin lafa kaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala uummata hunda keessa akka ergame sirriitti dubbata dabalataan ammas ammoo sababni mantiqaa tanarratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala tarkiiza godheef saba kana malee rabbiin subhaanahu wa ta'ala saba tokko ol qabee saba tokko gadi hin buufne hundumaayyuu ergaan rabbii ol geessee jirti ergaa rabbi san qeebalutu nurra jira jechuudhaafi kanuma isiniin jedha wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.